Maqaan kiyya Kookessisaa jedhama. Kan itti baradhu immoo mana barumsaa Arsii Yuunivarsiitii Special School kan jedhamudha. Innillee Asallaa magaalaa Asallaatti kan argamu ta'ee achittin baradha. Kalaqa kanneen akka iskaabaatarii, kan buuphaa dha'u, kan elektiriikii lakkaa'uu fi hama bishaanii soogiddaa kan lakkaa'ullee fi garaagaraan qaba. Kalaqa kana kan jalqabe daa'imummaarraayi. Daa'imummaa irratti rakkoo nu mudatan mana keessatti illee kanneen akka ibsaa, kasala qabsiisuu minaaminaa isaan irraa rakkoo kan arge kanaan isaafan furmaata fudhatan deeme jechuudha. Fakkeenyaaf tokkoffaan kana kalaqni kiyya jalqabaa kun amma iskaabaatarii jedhama. Iskaabaatariin immoo kan biyyee qicee kan namni akaafaadhaan minaamin godhu salphisuudhaaf fayyada. Kunillee kan hojjedhe xiqqoo tureera gara waggaa lamaa ta'e isa maan babbareechisee amma fide. Kunoo kan irraa hojjedhe siriinjiirraayi. Kunoo siriinjiin kanaa tubboo hospitaalatti minamina kennamu kan akkanaa kana bitee tananii xaawulaa mana farnichaaraa minaamaa irraa akkasumallee sibiila tokko tokko kan shittoo minaamaa irraa isarraa hin tolche. Kalaqni isa lammataa kana innillee maltimeetira jedhama. Kuni kan gargaaruuf elektiriikii lakkaa'uu fi hamma dhagaa kan elektiriikii manaa fi kan soogidda lakkaa'u isa kana. Fakkeenyaaf amma mul'isne jalqaba kunoo asii fi asitti ni suunna. Lammaffaa immoo asitti illee ni suunna. Lammaffaa immoo kanneen dhagaa baatirii fakkeenyaaf kun amma dhagaa baatirii kanaa chaarjii yoo laaluu barbaade asirratti nan qabsiisa. Lammaffaa asirratti nan qabsiisa. Kunoo haala kanaan socho'uu jalqaba jechuudha. Hanga 1.5 kan baatirii kanaa immoo hanga 3.7 deemuu danda'a. Pozitiivii negatiivii immoo negatiiviidha yoo wal qabsiisu hanga isaanii lakkaa'uu danda'a. Kun amma 1.5 tokkichi kan qabu lamaan immoo walirratti hanga 3 deema jechuudha. Kun amma 3 jechuudha vooltiin isaa. Kunoo fakkeenyaaf amma akka kanaa kun amma sibiila waan ta'eef kan waan elektiriikii dabarsuuf haala kanaan ni ifa jechuudha. Yoo kanarratti yaalle immoo ni ifu sababni isaa elektiriikii waan hin dabarsineef. Kun immoo kan fayyadu wantoota akka elektiriikii dabarsaniif shiboo akka addaan citeef akka addaan citeellee caafi irratti ilaaluu dandeenya. Kunoo kalaqni inni biraa immoo isa kana. Kun immoo kan gargaaruuf buuphaa wantoota akka kan qabaniif addaan dha'uuf jechuudha haala kanaan. Kan akkana godhee gara lachuuttuu dha'uu danda'a. Kunniin immoo kan fayyadaniif biyya alaatii kan binnu gatii guddaa waan ta'eef asitti immoo yoo oomishne gatii xiqqaadhaan argachuu dandeenyaaf. Kun wantoota kanneen akka buuphaa, bassoo fi yeroo keekii hojjetaniif daakuu sana addaan nu dha'uuf fayyada. Kana kanarraa hojjedhee shiboo sibiila tokko tokko, dinaamoo, motora fi iswiichii irraa hin hojjedhe. Yaada isaa kan arge televizyiinii irratti illee kan biyya alaatti dhufanillee inuma yeroo isaan irra illee argee akkamitti akka hojjetanillee ilaallee haala isaan itti hojjetan erga hubadhee booda
kana kalaquudhaaf jajjabeeffame jechuudha. Kun immoo kalaqatti aanu kiyya. Innillee faayidaan isaa chaarjerii maa garuu chaarjerii wanti inni adda isa godhu kan maagneettiidhaan hojjeta jechuudha. Yoo bira geessan ofumaa irratti suqqameetiniin chaarjii wanta san godha. Inni haala kanaan irrumatti kan yoo godhan irrumaa buqqaa malee homaan ta'u chaarjii suma godhu jechuudha. Kalaqoota kanneen kan itti hojjedhu yeroo baay'ee ganna irratti yeroo barumsaallee kan tuqnetti isaan illee wal bira qabaataman hojjedha jechuudha. Akka waliigalaatti gara 27 ta'u. Isaan keessaa garuu kanneen mana ammaaf fide fakkeenyaaf amma baajaajii riimootiidhaan deemtu kan jirti. Makiinaa riimoot kontirooliidhaan deemtu illee ni jirti. Kanneen akka kan kaasala qabsiisu illee ni jira. Kan biimbii ajjeesu illee ni jira. Gama kalaqoota hanga ammaa hin jiru. Kana boodaaf garuu dhiyeessuu nan yaala jechuudha. Amma yoo guddadhee baradhee makaanikaal injiinariingii illee ta'uu nan barbaada. Akkasumallee yoo danda'ame dooktara illee ta'uu barbaada. Jalqaba irraa gara kalaqaa kan seene wantoota kanneen akka ampuulii irraa manatti ibsaan yeroo baay'ee waan baduuf ampuulii xixiqqishuu sanniin dhagaa irratti godhee manaaf ibsuu achirraa hin ka'ee tanan isaarraan jalqabe. Maatiin kan gochuu qaban ijoollee isaanii wantoota isaan barbaadan kanneen akka kalaqaallee ta'uu danda'a waan isaanii dhageeffatanii haala isaan itti gargaaruu qabanillee wantoota isaan barbaachisullee guutuufii qabuun jedha. Barnoota kiyyaan amma gara kutaa 10 darbeen jira. Qabxiin kiyya immoo bara darbee seemisteera 2ffaa irratti 91 ture. Dhaamsi ani daa'immanii qabu wantoota isaan kalaqallee ta'uu danda'a wantoota garaagaraa isaan itti cimanii akka hojjetan ammumarraa afootti illee akka itti cimsan itti jedha.